الحمد لله العظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو كينيا غارما اسلمنا را قبي كينيا كتاسة دفا ولتدي بنجرة جتشولا وان اسلمنا غا كما سنبيتن دبتامي سنمو أما دندتي كينيا مما را ربي نولا في سيد دبنا ولا ملي دبتامي نمو استي أستاذ غارما اسلمنا الراس دبتشادوري دبنا سنفنو دبتامي سنمو استي غارما اسلمنا رجتني فكينيا كان أسوتن كيستا استي نواسامي بسم الله الرحمن الرحيم ومن محاسن الإسلام واقعيته بردنا ديني كينيا وانفسو كيسا نتوكو واقعيوم ماسا واقعيوم ما يتشوني فعلا مثالية الحد الأدنى أو المستوى الأدنى كان جنو صدركا قدانا جتشولا صدركا قدانا في صدركا ولانا كان جنو فكينيا ربين صلاة واجبة قد يجرى صوم واجبة قد يجرى ولما قالتي واجبة باية جران أكسما حرامة تجران وان ربين حرام قد يسني في وان ربين واجبة قد واقعي يوم إسلام ما كان يفسو يوكاني مو صدركا قدانا جتشورا همنا نمني كم يو جتشو دندو جتشورا أما صلاة واجبة صلاة شنان وقت شنان صوم وقا كيسا صوم جيتوكو حجي عمري سا كيسا حجي يروتوكو waggaa keessaa zakaa si'a tokko jarreen kun sadarkaa gadaanaa humni gadaanaan hojjechuu danda'u jechuudha. Humna nama giddu galeessaa humna nama olaanaa osoo hin taane kan inni waajiba godhame humna isa dhumaa humna isa sadarkaa gadaanaa jechuudha. Rabbiin akka inni namatti hin ulfaanneef waajiba dirqamoota kana yarse jechuudha. Yarse akkasuma waan inni haraama godhetu jira. wanni rabbiin irraa nama daangesse yookaan immoo dhiisaa jedhee humni sadarkaa gadaanaa irra jiru hundi humna ni hojjechuu danda'u jechuudha. Inni kuni waaqiyyummaa islaamummaa kan ibsu. Waaqiyyummaa islaamummaa kan jennu almustawal adna sadarkaa gadaanaa. Namni muslimaa tokko sadarkaa sanaa gadi ta'uun kan hin taane hin eeyyamamu jechuudha. Namni muslimaa tokko sadarkaa sanaa gadi yoo ta'e islaamummaan isaa eenyummaan islaamummaa isaa guutuu hin danda'u. Eenyummaan islaamummaa isaa guutuu hin danda'u. Nam tokko kan inni muslimatti hin ta'uu danda'u, eenyummaa islaamummaa kan inni ittiin guuttachuu danda'u waaqiyyummaa kana yoo guute. Waaqiyyummaan kun immoo sadarkaa gadaanaa sadarkaa dhumaa irratti kan inni kaa'ame. Kanaaf eenyunu salaata sa'aatii 24 keessaa waqtii 5 salaatuu eenyunu hin dadhabu. Sooma waggaa keessaa ji'a tokko soomu eenyunu hin dadhabu. Ijoolleen iyyuu. Kanaaf sadarkaa gadaanaa irratti kaa'ame, sadarkaa isaa isa dhumaa irratti kaa'ame. Haraamonni isaa akkasuma bareedina islaamummaa keessaa inni tokko waaqiyyummaa haala qabatamaa kan giddu galeessa godhate. Haala qabatamaa jechuun humna namni tokko qabu, qabeenya namni tokko qabu, yeroo namni tokko qabu, kan hin daganne, kan ilaalcha keessa galchee fi kan sadarkaa gadaanaa irratti kan kaa'e. Fakkeenyi kuni misaaliyyummaanii fi waaqiyyummaan islaamummaa yoo wal bira qabne namaan galu. Yoo wal bira qabne malee kanan jechuu barbaade fakkeenyaaf salaata waqtii 5 salaatuun waaqiyyummaa islaamummaati. Sunnaa itti dabaluun immoo misaaliyyummaa islaamummaati. Yoo fakkeenyaaf salaata sunnaa yoo itti daballe sadarkaa olaanaa irra gahuu barbaanneeti jechuudha. Sadarkaa olaanaa irra gahuu barbaanne salaata sunnaa laylisa ta'u, salaata sunnaa rawaatibasa ta'u, salaata sunnaa duhaasa ta'u, sunnaa mutlaqaasa ta'u gaafa salaata sunnaa kana salaannu misaaliyyummaa sanatti gahuu barbaanneeti. Sadarkaa olaanaa sanarra gahuu barbaanneeti. Gaafa salaata waajibaa salaannu immoo waaqiyyummaa isaa isa sadarkaa almustawal adna sadarkaa isaa gadaanaa jechuudha. Gama soomaatti gaafa dhufnes sooma ji'a keessaa ji'a ramadaanaa qofa yoo soomne hadii waaqiyyatul islaam sadarkaa isa gadaanaa sooma sunnaa guyyaa wixataatii fi guyyaa kamisaa ayyaamal biidii akkasuma sooma garaagaraa yoo daballe soomne immoo gara misaaliyyummaa islaamummaa sanatti kan ol guddachuu barbaanne jechuudha. Akkasuma zakaa yoo dhufne amma rabbiin zakaa nurratti waajiba godhe qofa yoo kennine hadhihi waaqiyyatul islaam sadaqaa gaafa sadaqannu immoo guddachuu barbaanne waan ta'eef sadarkaa olaanaa gahuu barbaanne hadhihi misaaliyyatu al-islaam. Gama hajjiitti yoo dhufne hajji umrii keenya keessaa si'a tokko qofa yoo goone hadhihi waaqiyyatul islaam waggaa waggaan deddeebinee immoo yoo hajjaane sadarkaa olaanaa irra gahuu barbaanne waan ta'eef wa hadhihi misaaliyyatu al-islaam.
Kana jechuun barbaade mahaasina islaamummaa gaaromina islaamummaa irraa inni tokko kan ibsu waaqiyyummaa sadarkaa gadaanaa humna gadaanaa qabeenya gadaanaadhaan yeroo gadaanaadhaan wanta hojjetamuu danda'u seerri isaa kan dhufe akkasitti jechuudha. Gama haraamaatti dhufne gama haraamaan kaasuu barbaada. Waan rabbiin haraama godhe dhiisuun dirqama. Dirqama kun waaqiyyummaa isaatii makruuhatatu jirani. Makruuhata jechuun akka afaan warra seera fiqihitti makruuha jechuun yoo hojjechuu dhiisan sawaaba qaba. Yoo hojjetan immoo adabbiin hin jiru. Namni hojjete adabbiin qabu. Garuu yoo hojjechuu dhiisan makruuhata kana mindaa qaba. Namoonni haraama dhiisanii haraama bira dabarfatanii makruuhata dhiisan gara misaaliyyummaatti ol guddatan jechuudha. Gara misaaliyyummaatti ol guddatan. Namoonni haraama qofa dhiisanii isa makruuhaa sana immoo hojjetanii jarri sadarkaa waaqiyyummaa islaamummaa sadarkaa gadaanaa irra jiranii alaayyaalin baaba mu'amalaa keessattis hin jira inshaallah tan deebi'a isa baaba mu'amalaa keessatti waaqiyyummaan misaaliyyummaan amma kun baaba ibaadaa keessatti akka fakkeenyaatti kanan kaase waaqiyyummaa baaba ibaadaa keessatti jiru amma hangas haraamuma kana waan islaminaan nu dhawu waama nu miidhudha. Suluma haraama jechuun waa lama haraama kan jedhamu dhibbaa waan miidhaa qabu jechuudha tokko dhibbaa waan miidhaa qabu yookaan immoo dhibbarraa shantamaa ol miidhaa qaba. Dhibbaa miidhaan qabu jechuun bu'aa namni ta'e keessa jira. Bu'aa namni ta'e keessa jira dhibbarraa shantamaa ol miidhaa qaba. Gariinsaa dhibbaa miidhaa qaba. Fakkeenyaaf yas'aluunaka anil khamr qul fiihimaa ithmun kabiirun wa manaafi'u linnaas wa ithmuhumaa akbar min naf'ihimaa. Kanaaf haraamonni bakka lamatti baafamanii ilaalamu jechuudha. Haraam jechuun afaan shari'aatiin gaafa afaan oromootti fiigne wanta dhorgame jechuudha. Wanta dhorkame. Wantoonni dhorkaman kun waa lama jechuudha. Tokko dhibba miidhaa qaban. Lama dhibbarraa 60, 80, 70 harka caalu miidhaa qaban. Harka caalaa waan miidhaa qabaniif harki bu'aa isaanii xiqqoo waan ta'eef gaafa wanni miidhaa qabu caalee bu'aan isaa xiqqaate akkaataa aqlii keenyatti gaafa xiqqallee yaannu wanni tokko kasaaraan isaa baay'ate yoo bu'aan isaa xiqqaate filannoon jiru maal ta'a? Dhiisuu ta'a jechuudha. Maaliif bu'aa isaarraa kasaaraa isaa caalaa waan ta'eef haraamonni akkasitti ilaalamuu danda'an jechuudha. Gaarummaa musliminaa dhala waan hin taane ajaa dhiisaa jechuun jechuudha. Waan hin taane dhiisaa jechuun iyyuu gaarummaa isaarra jechuudha. Siluma gaarummaa jechuun yaani bareedina jennaa gaarummaa jechuun miidhagina gaarummaa jechuun bu'aa jechuudha miti siluma bu'aa jechuudha. Faallaansaa ajummaadha faallaansaa miidhaadha faallaansaa wanta nama dararu jechuudha. Waan nama miidhu. Waan nama miidhu jechuudha. Kanaaf islaamummaa kana hojjennu amma nuti galmi islaamummaa hojjennuu fi galma lamatu jiranii. Galma gurguddaa lama jechuudha. Tokko xalabu ridallaa jaalala rabbii barbaaduudha. Itti boodaan jannata. Utuma achiin gahiin isumaan asitti jechuudha. Islaamummaadhaan gaafa jiran asumattuu bu'aa guddaa asumattuu irraa arganna jechuudha. Asumatti matalan man amila saalihan min dhakrin aw unthaa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة قاف جنو سيرة سلاماتين يو جنمنا يو بولي وانت ميت داك برا فجاني وانت تبواك أبو أجتها ولا وانت تبواك أبو دبتها ولا وانت تبواك أبو يادا ولا كون أسمتون نيف جرينا جاري كان حرام مجلسوا يجوا. سنو استاذ مانجت استيجار ما سلام كلا فكينيا ورقة جاري بس ولا تاتي. وين سلام ما نكما أسوفنا جمرنا واني الراهي ما بيدو ممتي عدلي قافة جنو بين الدنو والعلو وان قدو قدبواتي في قدو الآن أجروا جاتشنا قافة كان ربيني وما جعل عليكم في الدين من حرج ديني كان كيستي تبين بربار أكا قلبين المنامات لبات أكا قامني المنامات كن ركتو وان بربار نير ما يريد الله نمتجان ربين إسافة جد القرآن كيسة يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء نمني إسلام ما كان كيستي أما من لفرياء نمني ربين إسلام ما إساكنين ألتي dhugumaan iqtisaada isaa beekee walakkaa isaa beekee giddu galummaa isaa beekee deemu yoon ta'in inni kaan haraja keessa jiraata dhiphina keessa jiraata shiddaa keessa jiraata yeroo kamuu maaluu ta'u qalbiinsaa akka nama qalbii islaamummaa qabduutti raahaa argatee istiraahaa argateen jiraata
ولو كان وسوم نما تأوتا إلي أبا قباتا غوردا تشماتا إلي قلبين سا لبنا كيسا جرات يروكم دين إسلاما كان كيسا ربين يرو دبدو حرج نما قلبي إسا ربين إسلام ما فدي إسا كجيلشي إسا كنة يشرح صدره للإسلام إسلام ما كانت قوم نساء بل فمي إسلام ما قبته ittiin karaa qajeelfamaa deema. Diin Islaamaa jechuun waan miizana isaadha mataan keenya himee danda'u miti. Miizanni isaa warri himes amma irraa hime amma isaa gale irraa hime irraa dhaabbata. Qadrii Islaamummaan qabu, guddina Islaamummaan qabu, cimina Islaamummaan qabu. Islaamummaan asumatti fala kaa'a. Fala maalirraallee falan dhabdan yoo waan tokko filachuu barbaadan asumatti kamtu caala kanarraa jettanii aysara humaa qabachuu dandeessan akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam maa khuyyira rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam rasuulli bayna amraynii filachiifamee waan hafu gidduu amrii lamaanii filachiifamee waan hafu fi amri duniyaa wa fi amri diin amrii duniyaa ta'e amrii diinii ta'e أمري كملة إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما وانتجي الرجال أنسى جرى لافنتي أمتك أنا بلافزو جرى إني سلافو يو وانتي لافان إني قبضون وانجلن تين أما إني دك اكتساد تيك آم سرّان دران جايني تميت دال بيسرّان جايني تميت دا قلبي سرّان جايني تي أيسرهما قبض فلنو دندا دين إسلام كيست cinqaa miti dhiphina mataa miti dhiphina qalbii miti wanti inni fidu. Kanaaf bifa islaamummaa akkuma waliin haasa'aa jirru akkuma sheekri dubbatan akkuma hundinuu dubbataa jirru kana jennee lakkoofnee irra waan hin geenyeef malee seerri islaamummaa seera rabbiin aalama addunyaa kana ittiin fayyaduu qabu hundayyuu rabbi ittiin fayyadu jenna kana fakkaata. Akkuma uummattoota keenya hundaaf tajaajiltan islaaminaa gaariidha amantii laafaadha amantii immoo gaarummaan beekame gaarummaatti isa jijjiirra jechuudha. Silaa waan qaasni irratti diinal islaam gaarummaa hundumaa qaba. Fuudhattis, hiikattis, jireenyattis, nagadattis, sagadattis hundumaa jenneera. Isti hiikaa keessatti gaarummaan islaaminaa qabu maali? Fuudha akkuma beekamu gaarii namti hiikaa keessatti immoo gaarummaa akkamii qabasti? Gaarumminni islaamummaa jihaa tokko qofaanii miti yaa hedduun gaaruma. Akkuma fuudha keessatti gaarome hiikkaan illee gaarumminuma islaamummaati. Abghadul halaali ilallah talaaq. Irra jibbamaan waan halaala ta'ee gama rabbiitti talaaqa. Garuu jibbamaa ta'uu wajjin falaaf dhufe furmaata. Namni tokko gaafa walitti dhufee hariiroo wajjin jireenyaa jalqabee jedhee wal miidhee wal dararee jechuurra furmaanni falatu kaa'ame jechuudha. Amma too hiikkaan hin jirre silaa cinqamaa mataa jechuudha ilmi namaa. Erga fuudhee booddee hiikuun erga osoo hin jirre silaa rakkisaadha jechuudha. Namni falan argatu waan ta'eef. Kanaaf islaamummaan fala kaa'uudhaaf furmaata kaa'uudhaaf xalaaqas duuka fide. Hiikkaan duuka fide. Yoo waliigaluu baate waliigalteen gaafa dhibe adeemsa irratti gaafa tokko ta'uu dadhaban gaafa kana falli kaa'ame jechuudha. Kanaaf xalaaqni illee min samaahatil islaam gaaromina islaamummaa irraa lakkaa'ama jechuudha. Fala waan ta'eef fala ittiin namni jiruu isaa jireenya isaa jiraachuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf islaamummaan bakkuma hundatti hatta akkuma sila dubbataa turre ibaadaa keessatti dandeettii ilma namaa irratti kaa'ame. Salaanni akkuma sheekni kaasaa turan xiqqaarraa qabee hamma nama guddaatti waan namni danda'udha jechuudha. Hajjiin humna ilma namaa irratti. Walillaahi ala naas hijjul bayt man istataa ilayhi sabiila jedhe. Dandeettii ilma namaa irratti humna ilma namaa irratti kan inni kaa'ame. Soomni akka kana dandeettii ilma namaa irratti kaa'ame. Namni gaafa dhukkubsate gaafa himala deemu wanti inni sooma dhiisuuf
humna isaatii ol rabbiin irra hin keenya jechuudha. Fattaqullaha mastaxaactum. Rabbiin maal jedha إذا نهيت رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء قال هو ذكر رئيس أرجع فاجتنبوه رفقات ده وإذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم وان تقطي مغافا اسن أجاجي ده وان سنة هنجدن دي سنون اتقطع وجد داهين ونجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كناف hanga dandeenyuun humna keenya laalee rabbiin islaamummaa kana nuu kenne jechuudha. Osoo humna keenya ol nurra kaa'e fuudhaa jedhee kahee hin gadhiisinaa osoo jedha tahee humnaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Salaataa jedhee kahee dhaabbataniituma salaatu qofa osoo tahee silaa humna keenyaa ol ta'a. Soomaa jedhee falan keenya yoo ta'e gaafa dhukkubsannuuf gaafa biyya hin jirreef falan keenya yoo tahee humna keenyaa ol ta'a jechuudha. Dararaa ta'a jechuudha. Kanaaf islaamummaan gaariidha wanti jennuuf, islaamummaan bareedaadha wanti jennuuf kana jechuudha. Falatu keessa jira, furmaatatu keessa jira. Bakka tokkotti goggogee nafu. Zabanaa wajjin deema, yeroo wajjin deema. Maata xawwuri zamaan fooyya'insi kam yoo dhufe islaamummaa biraan dhabdu. Dubbata. Zabanatu itti dhufa malee islaamummaan duruma kaa'amee jira. Zamanni garuu akkuma haaromaa dhufuun akkuma beekumsi ilma namaa kun silaa dadhabina irratti uumamee ilmi namaa jedhanii kaasaa turanii ustaadni. Ilmi namaa dadhabaa ta'uu waliin beekumsa isaa yeroo yerootti fooyyeffataa ta'a. Miti? Fooyyeffataa ta'a. Har'a waan tokko beeka, bor immoo waan addaa wahii beeka jechuudha. Garuu islaamummaan dursee waan inni har'a bare kana lafa kaahee jira. Isatu irratti gahe malee. Kanaaf wanti jennu islaamummaa kana osoo dandahame namumti hundiyyuu osoo itti galee ilaale tarii akkaataan akhlaaqa keenya akkaataan nuti ittiin islaamummaa kana qabannee jiru kun hawataa ta'uu dhiisuu danda'a. Hawataa ta'uu dhiisuu danda'a uummata biraatiif jechuudha. Warroota amantaa biraa keessa jiranuuf akka jarri gara kanatti hin dhufne jara gochuu danda'a. Kan biraa immoo aslan rabbiin qajeeluma jaraaf hin feene ta'a. Kanaaf osoo itti seenanii ilaalanii mucaa tokko barreen gaddaa dargaggeessa wayiiti islaamummaa kana qabatee ture. Akka carraa tahee ramadaana dura qabate. Ramadaana dursee guyyaa 14 jiru qabatee ramadaanni itti galee jennaan soomaan itti dhufee jennaan akkamii mee soomni kun sitti hin cimne dheebuun sitti hin cimne beelli sitti hin cimne maal akkamitti argite islaamummaa kana jedhee gaafannaan wallaahi jedhe hammuma kanaan duraa islaamummaa akkana bareedu soomana akkana namatti tolu nu dhoksitanii taa'uu keessaniif rabbi sin gaafata jedhe. Kanaaf islaamummaa kana nutu iyyuu namatti ibsuudhaaf dandeettii isaa dhabe malee akhlaaqa keenya akhlaaqa islaamummaa goonee beekumsa isaa barannee horannee hojiidhaan argamsiisuu dadhabne jireenya keenya keessatti bultii keenya keessatti uffannaa keenya keessatti gaarummina keenya keessatti islaamummaa kana osoo nurraa mul'ata tahe silaa nurraa fudhatanii warrumti irraa baqatan kun itti seenanii silaa akkuma namicha rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhufee islaamummaa qabannaan maal kenneef reettii laga guutuu kenneef miti gaafa fudhatee galuu inni ummata isaa ittiin daawaa godhe jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kenna nama iyyummaan sodaannee namaaf kenna dogna miti. Islaamummaan dognummaan barsiifne waan ta'eef rasuulli alayhi salaatu wassalaam islaamummaan arjummaa barsiise waan ta'eef ittuma kennani waan jiru. Gaafa fudhatee galu ittiin da'waa godhe jechuudha. Gaarummina islaamummaatii fi gaarummina nabiyyi islaamaa kanaa ibse jechuudha uummata isaati. Kana booda uummanni biraa sanarraa ilaalanii qabeenya fudhachuudhaaf dhufanii islaamummaatti galan. Garuu gaafa dhufanii islaamummaa keessa seenan gaafa dhufanii mi'aa islaamummaa kana namni islaamummaa kana
argan jaruma qabeenyaaf jecha dhufan sanatu iyyuu maal tahaa turan lubbuu ofii diinii kanaaf wareegaa turan jechuudha. Qabeenya ofii diinii kanaaf wareegaa turan jechuudha. Sila qabeenyaaf dhufanii har'a maaltu sadarkaa lubbuu ofii diiniif kennuutti jara fide? Maaltu jara fide? Bareedina islaamummaati jechuudha. Erga keessa seenanii akka diiniin kun qabeenyaa ol ta'e, akka diiniin kun waa hundaa ol ta'e, lubbuu kanaa ol akka inni ta'e baran jechuudha. Kanaaf islaamummaan namuma itti seene qofatu beeka. Nama itti seene duwwaa miti. Nama baratee maalummaa islaamummaa kan baratee hojiidhaan argamsiisetu beeka. Inni kaan fakkeenyaaf itti seenuu danda'a. Maqaa islaamummaa himachuu danda'a. An islaama jechuu danda'a. Muhammad Ahmad jedhee maqaa islaamaatiin of waamuu danda'a. Garuu islaamummaan jireenya isaa keessatti hin jijjiirre. Bultii isaa keessatti islaamummaan hin jiru. Akhlaaqa isaa keessatti, uffannaa isaa keessatti, waa hunda mu'amalaata hunda keessatti islaamummaa kana hin qabanne waan ta'eef ammayyuu mi'aa islaamummaa argaa hin jiru jechuudha. Maqaan isaa Muhammad, maqaan isaa Ahmad, maqaan isaa maqaa islaamaa babbareedaa kana ta'uu wajjin argaa hin jiru. Kanaaf islaamummaan gaafa baratanii qabatanii jedhan jiruuf jireenya namaa jijjiira. Islaamummaan gaafa qabatanii baratanii hojiirra oolchan lubbuu kan kee ati jaallattu kana waa hunda caala namni lubbuu isaa jaallata. Wanti inni qabeenya barbaaduuf maaliif? Lubbuun isaa ittiin jiraachisuuf miti? Waan biraa miti. Wanti inni aangoo barbaaduufis lubbuu isaa ittiin jiraachisuuf. Wanti biraa hin jiru. Wanti inni du'a sodaatuuf maaliif? Lubbuu isaa jiraachisuuf. Kanaaf islaamummaan immoo gaafa itti seente lubbuu akkana jaallattu kanaa ol si marara jechuudha. Lubbuu kanallee akka ta'e irraan qusanne si godha jechuudha. Kanaaf gaarummaan islaamummaa waan hedduudha. Akkasuma jedheen gabaabsa inshaallah. Daawwattoota keenya waa'ee islaaminaan waan baay'ee dubbatamees hin danda'amu jechuudha. Baay'ee gatii ta'eefidha jechuudha. Islaaminaan qaama keenya, lafee keenya, foon keenya, dhiiga keenya jechuudha. Kanaa ol islaaminaas kan jaallannu jechuudha. Istiistuwaas islaaminaa kanatti immoo akkamittiin nama waamna? Islaaminaa bareedaa kana amantii bareedaa akkas namatti tolu kan amantiin keenya nama duwwaa biti bineensaaf amantii azanu jechuudha. Amantiin keenya namaaf biti beelladaaf azan amantiin keenya jechuudha. Amantii gaarii kanatti immoo akkamittiin nama waamna? Bismillahirrahmanirrahim. Amantaa akkatti nama waamnu Rabbiin Quraanaan nu barsiisee jira. يقول ربنا جل جلاله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ترتيبتي وامتي قدامو إني تكفاني حكمة دا حكمة جتشو إكساباية تيكو ولموني حكمة كنا beekumsi hikmaadha. Obsi hikmaa keessatti kan hammatamu. Hikmaan yaani arkaana sadii wayitti kaa'anii yeroo sana duukaan deemu. Yaaliin waamichi jalqabaa hikmaadhaan. Hikmaa nuti itti waamnu jennee yaadu keessaa tokko fakkeenyummaa jechuudha. Amma fakkeenyummaadhaan waamuun hikmaa keessaa isa tokko. Namoota kana namoota naannoo keenya jiran namoota nu waliin jiraatan hawaasummaadhaan wajjin hin jirru, ollummaadhaan wajjin hin jirru. Tarii nuttis siquu danda'an hiriyyummaas ta'uu danda'a. Jarreen kana jiruuf jireenya keenya keessatti fakkeenyummaadhaan karaa fakkeenyummaatiin waamuun hin danda'ama. Inni kan biraa immoo al-maw'idata al-hasana kan jennu jechoota gaggaarii jecha babbareedaadhaan jecha fooliinsaa urgaa'u kan nama qoqqoqne kan nama lallaafu jecha lallaafa qolallayyina urgaa'asa jechoota mimmiidhagoo fi babbareedduu fayyadamne bu'aa islaamummaa achi keessa faayidaalee jiru ibsuudhaan waamuun hin danda'ama. وجادلهم بالتي هي أحسن فكينا في مقارنة الأديان وانت جرب جرب مقارنة الأديان من تا والبركة بني مثلا ما فيلم جرم ما فيلمين ما كبير كنا تزرع فكينا دكتور زاكر وجادلهم يجادل بالتي هي أحسن
yujaadil billatii hiya ahsan. Karaa sanaan illee jechuudha. Karaa sanaan waamuun hin danda'ama. Namoota amantaa biraa qabatanii jiran wajjin munaaqashaa wajjin mujaadalaa falmii bu'a qabeessa jechuudha. Mujaadiluun billatii hiya ahsan jechuun falmii bu'a qabeessa. Falmii gara walirra nama fageessuu wal nama lolchiisuu osoo hin dhufne falmii bu'aa tokkoon keessaa ba'an. Falmii akka biyya keenyaattis namoonni osoo kanarratti kana baratanii kayfa nujaadil billatii hiya ahsan. Mujaadalaa gochuun hin danda'amu hundinuu falmii taasisaa jira garuu falmiin keenya kun bu'a qabeessa ahsan ta'e jira. Falmii bu'a qabeessa irratti kanarratti leenjinee kanarratti kitaabota dubbisuudhaan barachuudhaan leenji'uudhaan karaa falmii bu'a qabeessaatiin akkuma biyya keenyattu waan baay'ee argaa jirra namoota gara islaamummaatti dhufanu sagantaan waltajjiin garaagaraa gaafa qophaa'e falmiin bu'a qabeessi gaafa taasifamu namoota baay'ee gara islaamummaatti dhufaa jiran argaa jirra jechuudha akkuma biyya keenyaattis akka alaattis. Kanaaf jaadiluun billatii hiya ahsan baramaan ture sun dur biyya keenyatti karaa falmii bu'a qabeessaatiin nama waamuun kun biyya keenyatti baramaan ture. Ammayyuu sadarkaa gara Finfinnee fi du'aatoo gara Finfinnee irra jirantu kanatti jiran malee mutakkan bakka sadarkaa godina keenyaatti illee waan akkasii daawaan akkasii ammallee hin jiru jechuudha. Karaa mujaadalaa billatii hiya ahsan karaa kanaan osoo onni kun babal'ate karaa kanaan waamuun hin danda'ama. Walumaa galatti mahaasina islaamummaati ibsuufi jechuudha. Bu'aa islaamummaan qabu namni gara islaamummaatti dhufe bu'aa hin argatu. Namni musliimaan taane immoo miidhaasaa kan mataasaa kan maatiisaa miidhaa arraa miidhaa borii namni islaamummaadhaan ala jiru akka inni miidhamaa ta'e miidhama. Yoo islaamummaatti dhufe immoo biyya lamaanittuu akka inni jireenya gaarii sammuu tasgabbii sammuu argatee gammachuu qalbii argalfii lubbuu isaa argatee akka inni uumama kanaa wajjiniin wal simee wajjiniin nageenyaan jiraachuu akka danda'u mahaasina islaamummaa kana karaa gaarii ta'een yoo ibsine waamuu dandeenya. Inni guddaan nuti kanaaf of qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Mahaasina islaamummaa keessaa kanan kaasuuf yaalee ka'ee duraa fi tokkotu jira. Fakkeenyaaf mahaasinni baaba ibaadaa keessatti kaafneerra baaba mu'amalaa keessatti waa xiqqoo hafe jechuudha. Bareedina islaamummaa bittaa gurgurtaa keessatti yoo fudhanne rasuulli sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan samahan idaa ba'a wa idaa ishtara wa idaa iktadaa. Fakkeenyaaf gatii amma isaa tokkotti qabeenya keenya gurgurachuun gatii amma inni baasu sanarratti qabeenya keenya gurgurachuun wama jiruudha waaqiyyummaa isaati. Garuu huccuu irraa hir'isnee moo yoo namatti gurguranne fakkeenyaaf 20 bitaa 19 itti gurguranna 19. هذه سماحة الإسلام في البيع رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتدى. نما تكو تبري نما تكو رابري كما دي دما كامنا جنو كما كودا سغلنا كفل سنتكو عافتو. هذه من محاسن الإسلام التي نقول في المعاملة غافة بيتو فكينيا أنا غوغوك سني بيتو كان جرمتو كما فيتشي سني بيتو سوني سوني نجرا انتا اتو انتا انا يمما هو واقعية الإسلام كارو غافة بيتو مو فكينيا غافة برغو مو غافة رجل رسا غافة بيتو فكينيا بري كما دي دما بيتو تسون بري كما دي دما بشان الربو سيوبته وهذه مثالية الإسلام مثالية الإسلام التي تقال الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا سمعا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتدى. قد يقولون قد يبتن كيست أما تقول إيسا وديسون كن مثالية الإسلام التي هي من محاسن الإسلام. إذا جتشون نما تقولوا نوار رب سما ربك نوار رب سنتايسني. نحن تقول يوم نوار رب سه إسلام ما وين نون جالسنا جتشوفي نفيما. وعمل نجد سنة توت دبلين أما سنة جتشون وفيما ذاك واقعية الإسلام. فإن عاقبتم بمثل ما عوقب به فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ويون نتموارف سوريفني هو من مثالية الإسلام سن صدرك أولا نرى كان جيني يكون
Amma fakkeenyaaf lubbuun keenya maal jetti kaffaladhuu jetti. Kaffaladhuu jetti. Kaffalachuun nu fayyama islaamummaan. Waaqiyyummaa isaa kan ibsu jechuudha bareedina isaadha. Amma fakkeenyaaf osoo hin kaffalatiin nama tokkotu yoo nama kabale kabaluu nu fayyama. Kabaluu nu fayyama sun waaqiyyummaa isaati. Osoo hin kabalin jedhee baay'ee rakkana jechuudha. Garuu yoo kabaluu dhiifte immoo sadarkaa guddaarra geessa. Tartaqi lalmustawaa laala kun bareedina islaamummaati. Bareedina islaamummaa mu'amalaa keessa jira. Bareedina islaamummaa ibaadaa keessa jira. Misaaliyyummaan fi waaqiyyummaan daawaa keessa illee ni jiraata. Daawwattoota keenya gaarummaa islaaminaa irraa haasaa jirra gaa. Islaaminaan gaarummaan isaa galaana baarii oli haasaamee dhumu jechuudha. Kanaaf boqonnaa afuraffaa walitti deebinaa nu jalaan fakkaatinaa nu eeggadhaa jenna.